Tolega, amma eenyummaa keenya isa dhugaa yeroo itti barbaannuudha. Eenyuun akka taane beekuu dura eenyuun akka hin taane beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Isatti dammaquutu isa quba qabaachuutu nurra jira. Kun eenyummaa kooti jennee waan biildii goone baay'ee waan qabnuuf bara jiraanne kana hundumaatti isarratti hojjetaa waan turreef amma yeroo isa diignu ta'a jechuudha. Waan ijaaruu barbaanne sana ijaaruudhaafi duraan dursa inni dulloomaan eenyummaan keenya yookaan iigoon keenya suni inni korraaptiir ta'e suni diigamuutu irra jira. Inni diigamuutu irra jira. Namni mana haaressuu barbaadu isuma jiru irratti yoo dabalee wal fudhatee jiguu danda'a. Wal fudhatee jiguu danda'a. Duraan dursa maal gochuutu irra jira? Waan moofaa sana sirriitti irraa kaasee lafa isaa sirriitti qulleessee ijaarsa haaraa sanaaf pilaanii barbaachisaa ta'e erga qopheessee booddee ijaarsa sana lafaa kaasee yoo ijaare ijaarsi suni ijaarsa jabaa, ijaarsa yeroo dheeraa jiraachuu danda'u, ijaarsa makaa addaa hin qabne ta'uu danda'a. Kitaaba qulqullaa keessa baay'ee waan dinqii tokkotu jira. Daadhii haaraa waynii moofaatti waynii haaraa yookaan daadhii haaraa gaanii moofaatti yoo naqxee gaaniin suni hin cabaa, hin tarsa'aa, daadhiin sunis hin dhangala'aa jedha. Wastii ta'e jechuudha wanti sun. Wayniin sun yookaan daadhiin sun maanni haaraadha. Gaaniin sun maanni gaaniin sun moofaadha. Wayniin Israa'eloonni qopheessanii ni macaafi qulqulluun jedhu suni wanta guyyoota dheeraa, ji'oota dheeraa waan taa'uudha. Daadhii jabaan sun, daadhii haaraan sun. Isachi keessaa fuutanii gaanii moofaatti yoo naqame, gaanii sana akka jiru tarsaaseetu wayniin yeroo dheeraadhaaf eegamee horii dheeraan itti beesun wastii ta'a jechuudha. Hin bada jechuudha akkasumatti lafatti. Kanaaf waynii akkasiitii fi gaaniin haaraan qophaa'utu irra jira. Gaaniin haaraan qophaa'utu irra jira. Waan amma barataa jirru kana eenyummaa keenya isa dhugaa kana yeroo argannu isuma silaarratti daballa yoo ta'e nun gargaaru jireenya keenya miidha malee, nu tarsaasa, nu dhoosa malee nu gargaaruu hin danda'u. Kanaafuu inni moofaan nuyi amaleeffanne suni akkaataan dubbannaa keenya, akkaataan ilaalcha keenya, akkaataan nuyi itti yaadnu, akkaataan jireenya keenya sun, akkaataan amantii keenya suni hundumti isaa maal ta'utu irra jira? Akka jirutti jijjiiramuutu irra jira. Kanaaf isaan jijjiiramuun irra jiran kun maal akka ta'e beekuutu nurra jira. Itti dabalee maal jedha kutaan suni erbee haaraa moofuudhanii uffata moofaa irratti amma uffati yeroo citu surree jennu surreen yeroo citu erbee haaraa fuutanii iddoo cite sana irratti yoo hodhitanii in tarsaasaadha baddubaa tarsa'uun isaas baddubaasa ta'aadha. Kanaaf waan haaraadhaaf waan moofaa waliin hin makinaa jechuu isaati. Amma gaa abbaan wangeela sanaa gooftaan Iyyasuus Kiristoos gara biyya lafaa kana yeroo dhufe maal fidee dhufe? Mootummaa Waaqayyoo fideetu dhufe. Mootummaa Waaqayyoo fideetu dhufe. Mootummaa addaa fidee dhufe. Mootummaa biyya lafaa kanarraa hin taane fidee dhufe. Ilaalcha biyya lafaa kanarraa hin taane fidee dhufe. Ilaalcha biyya lafaa kanarraa hin taane ilaalcha addaa fidee dhufe. Isuma sila jirutti yoo dabaltan jechuusaati. Isuma sila jirutti, isuma sila beettanitti akkaataadhuma sirnuma religiyeesii yookaan immoo haymaanot isa jedhamu sana dhaabbata amantaa sila tureetti yoo dabaltanii isa kana fudhachuu barbaaddu ta'ee hin tarsaasaa. Wayniinni kun waynii haaraadha. Erbeenni kun erbee haaraadha. Isa moofaa irratti hodhinaa, gaanii moofaatti naqinaa. Gaaniin keessan, qodaan keessan, jireenyi keessan haaraa ta'utu irra jira. Isa haaraa kana fudhachuudhaaf isaaniin jechuu isaati. Kanaaf nusi maal godhaa irrachuudha amma isa namooti ittiin waamaa turan. Isa namoonni nuun jedhan ati akkasi, isa namoonni nuun jedhan. Isa nuyi ofiin jenne, isa maatiin keenya nuun jedhani maqaa keenya dabalatee, hojii keenya dabalatee, barnoota keenya dabalatee, maallaqa isa nuyi ittiin of waamnu dabalatee, wantoota nuyi ittiin of waamaa turan duma amaloota keenya ta'anii.
dadhabbii keenya ta'ee dhukkuba keenya ta'ee waan namni lafa nu deemnu hundumaatti maqaa nuu moggaasu waan ta'eef maqaa namooti nuu moggaasan sana akka hin taane nuyi quba qabaachaa jirra dheetan yaada. Isaan kana quba qabaannee allakkii kana miti. An maqaa koo gararraadha, an sanyii koo gararraadha, an biyya koo gararraadha, an barnoota koo gararraadha, an maallaqa koo gararraadha, an amaloota koo gararraadha jedhaa yaadaa yoo deemne gara isa haaraa sana eenyummaa keenya isa haaraa sana yookaan immoo keessa keenya isa jiru potentially identity keessa keenya jiru sana isa uumaan itti nu uume addummaa ittiin biyya lafaa tuquu dandeenyu sana baasuu dandeenya jechuudha. Inni kophaasaa ol baachuu amma wantoota kana hundumaatiin ukkaanfamee jira. Wanta sichinu keessatti dhalatu miti. Wanta sichinu keessatti uumamu miti. Waan nuyi ganaa dhanneef hinnu miti. Waan waaqarraa gadi bu'u miti. Waan lafa keessaa ol ba'u miti. Waan ba'a biiftuuti dhufu miti. Waan lixa biiftuuti dhufu miti. Waan kaabaa dhufu miti. Waan kibbaa dhufu miti. Waan yuunivarsiitii keessaa dhufu miti. Waan nama kan biraa dhufu miti. Waan mootummaa biraa dhufu miti. Waan si keessa jiruudha. Si keessa kan kaa'ee uumaa keeti. Potentiaalii sanaa wajjin gara biyya lafaatti dhufte. Sababii dhumtee ati biyya lafaa irratti barbaachiftee fi wanta baattee jirtu sana tusike wanta baattee dhuftee jira waan ta'eef isa delivery godhuudhaaf ergamaadhaati. Ergaa qabda addunyaa kanaaf, ergaa qabda biyya lafaa kanaaf, ergaa kee sanaa addunyaa biraan geessee deebi'uudha hojiin kee wanta ati biyya lafaa kanarra jirtuuf. Assignmentii kana kan sitti kenne immoo nama miti, uumaatu sitti kenne. Yeroo kana sitti kenne immoo si amaneeti. Akkamittiin akka siin hojjetu waan beekuuf attamitti akka karaa isaa banu, attamitti akka daandii isaa wal qixxeessu, attamitti waan hin jirre akka jiraachisu, attamitti akka si gargaaru waan beekuufi kan haala hundumaa mijeessu, kan waan hin taane taasisu, kan waan hin jirre jiraachisu, wanta si keessaa sana baasii addunyaa kana bira ga'uudhaafi ga'ee jabaasaa kan taphatu, qooda jabaasaa kan ba'u isa si uume abbaa dhimma kanaati, abbaa hojii kanaati, abbaa piroojeektii kanaati. Isa dandeettii kana si keessa kaa'ee gara biyya lafaatti si erge sanatu waan kana si duukaa hojjeta waan ta'eef isa ati of keessaa baasuu hin dandeessachuudha. Gaafa wantoota isa kana hundumaa awwaalee jiru sana gaafa ofirraa diigdee jettu. Wantoota baay'eetu awwaalee gaafa maqaa keetu awwaalee, eenyummaa sanyii keetu awwaalee, biyya keetu awwaalee, maallaqa keetu awwaalee, barnoota keetu awwaalee, amaloota keetu awwaalee, wantoota an kana jettee ati ittiin of waamtu sana hundumaatu wantoota kana awwaalee jira waan ta'eef isaan kana hunduma isaa ofirraa diigdee akka itti baatuudha jechuudha. Inni irratti hojjetaa jiru. Qabxii gurguddaa kaafnee ragaa kanaan dura qabxii gurguddaa nuyi kaafne sana yaadattu maqaa kee akka hin taane, hojii kee akka hin taane, barnoota kee akka hin taane, sanyii kee akka hin taane, biyya kee akka hin taane, maallaqa kee akka hin taane, amala kee akka hin taane erga kaafne booddee amma immoo amaloota kee irratti hojjechuutti kaane isarratti aarii miti ati, jibba miti ati, inaaftuu miti ati, lolaa miti ati, jeeqaa miti ati, hattuu miti ati, nama immoo dhiifama gochuu hin dandeenyes miti ati. Isa jedhu bal'inaan kaasuu yaalleerra jechuudha. Amma gaa kanatti fufnee wanti nuyi ilaallu maayinni qabxii kana shananiin immoo ammasinii qooduu barbaade. Sodaa kee miti ati. Namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti waan sodaatu qaba. Wanti akka sodaa jireenya kee hidhee kaa'ummoo hin jiru. Sodaan mana hidhaa guddaa isaati. Namooti waan gaarii beekan baay'eetu jira. Namooti biizinasii jalqabuu barbaadan namoota baay'eetu jira. Namooti nama gargaaruu barbaadan namoota baay'eetu jira. Namooti aayidiyaa isaanii, filoosofii isaanii fidanii addunyaa kanaaf hiruu barbaadan nama baay'eetu jira. Garuu akka isaan waan beekan, waan qaban addunyaadhaaf hin hirre, hin gumaachine, hin kennine, akka isaan ittiin hin tajaajille wanti godhamu sodaa waan jedhamudha. Sodaan mana hidhaadha. Amantiinii fi sodaan walii faallaadha. Amantiitti jirtu taanaan sodaatti jirtaati. Amantiinii sodaa si keessaa baasee gata. Lamaan isaanii wal faana hojjetani. Lafa sodaan mo'etti
kan hojjetu seexana. Lafa amantiin mo'etti kan hojjetu uumaadha. Lafa amantiin mo'etti kan hojjetu uumaadha. Amantii malee biyya lafaarra jiraachuu hin dandeessu ati. Ooltee buluudhaaf, baatee galuudhaaf, nyaattee dhuguudhaaf, waan hundumaa, waan gootu hundumaa fi amantii si barbaachisa. Amantiin wanti inni keessa hin jirre hin jiru. Amantiin wanti inni keessa hin jirre hin jiru. Kanaafuu ati sodaa waan jedhamu hunduma isaatti hiikamtee, sodaa waan jedhamu hunduma isaa jireenya kee keessa riliizii gootee, amantii waan jedhamu risiivii gochuutu sirra jira. Amantii waan jedhamu lamaan saayyuu kophaa ilaaluun keenya hin oolu yoo na duukaa turte ta'e. Baay'ee barbaachisaa ta'uu amantiin sodaattii kama amantiin amantii fudhadha seedu kana lamaa irratti hojjechuun keenya no. Meeshaa barbaachisoo siistemii barbaachisoodha kun lamaan isaanii waan ta'aniif. Kanaaf obboleessa ko obboleettii ko sodaan paralaayizii si godha. Sodaan namooti har'a persentiin tokko addunyaa keenya kanarratti dhiibbaa gurguddaa isaa uumanii namummaa tajaajilaa warri jiranii namooti waan haaraa addunyaa kanarratti uumanii namoota sodaan beeknedha. Sodaatan. Sodaa malee jiraachuu bari. Sodaa malee jiraachuu bari. Inni kaan dukkana sodaataa, inni kaan kisaaraa sodaataa, inni kaan bineensota sodaataa, inni kaan dukkana sodaataa. Namni akkaataa garagaraatti waan sodaatu qaba. Wanti ati sodaatte garuu si dhaaluun isaa hin oolu. Yoo uumaan gidduu sii gale malee. Kanaafitu wanta ati sodaattu sin dhaaluu jedheen abbaa keenya Abrahaamiin. Wanta ati sodaattu maal sin godhu sin dhaalu jedheen. Jireenya isaa keessatti namni waan sodaatu qaba. Maal sodaatta ati? Mee liistii godhi wantoota sodaattu. Liistii godhi. Taa'ii yaadiiti maal faasi sodaachisa? Isa booddee riliizii godhi. Ittiin hin lolini, ittiin hin mormini, yeroo hundumaa waa isaan yaadini, erga awweer taatee booddee riliizii godhi, allammataa isaan kana hin sodaadhuan jedhiiti achumatti dhiisi. Wantoota ammaa keessa deddeebitee yaaddee mediteetii godhaa jirta waan ta'eef subconscious mindiin keetu subconscious mindiin keessa isa programii godheetu isa riliizii sii godha isa gatsii isa dhanna keetiif. Chemical reaction akkasii gaafa gadhiifamu yeroo hundumaanni sodaa produce godhe jechuudha. Sodaan produce akka hin taanetti sodaa waan jedhamu maal akka sodaattu erga barti aware erga taatee booddee yeroo inni dhufu no anoon sodaadhu jedhii madhiisi. Anoon sodaadhu jedhii. Wanti ati yeroo hundumaa yaaduun sirra jiru wanta barbaaddu innis maanni faallaansaa amantii. Nama amantii akka taate ati. Akka amantu. Amma fakkeenyaaf yeroo sodaan wanti jedhamu kisaaraa yeroo inni siin jedhu lakkii anaan wanti natti argamaa jiru bu'aadha. Inni kaleessaa kisaaraa miti. Inni kaleessaa barnoota ture. Barnoota ture. Inni kaleessaa muuxannoo ture. Hard way of learning ture. Karaa ulfaataa karaa cimaa barachuu ture malee kisaaraa wanti jedhamu dictionary koorra hin jiru. Ani jecha kisaaraa jedhamuun gargaaramuwan. Jecha kisaaraa jedhamu. Sodaan amala koo miti, sodaan istaayilii koo miti, sodaan jireenya koo miti, annama amantiiti, nana mana, naa ta'eera jennee gara fuulduraatti adeemuutu nurra jira jechuudha. Namooti meeqa akka kitaaba qulqulluu dubbiftan hin beeku. Kitaaba qulqulluu yoo dubbiftan garuu hin sodaatin waan jedhuun guutamaa. Yoo xinnaatee gara si'a 365 oli hamma si'a 400tti wanta dhiyaatutu barreeffamee jira. Hin sodaatin kan jedhu duwwaan kitaaba qulqullaa keessatti. Kun yoo xinnaatee guyyaatti si'a tokko uumaan namootaan hin sodaatinaa jechuudha. Kanaafuu sodaanii jireenya namaa paralaayizidii godhee namni eenyummaa isaa akka hin taane waan nama godhuuf waan itti amane nama akka hin goone waan nama godhuuf namni yeroo hundumaa nama kaappii godhaa akka deemu waan nama godhuuf rikoordii sakaleessaa fidee jireenya namaa ilaabalu yoo akka itti kufee ilaati yoo akka itti kufte jedhee seenaa baay'ee fidee jireenya namaa waan hidhuufi sodaa malee jiraachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e irraa baruu dandeenya jechuudha. Baay'ee kufaatiin sodaatina. Hamma kuftanitu wanti isin hojjetaa jirtan sun quality argata. Namni ibsaan hojjete si'a 1,000 ol kufe
utuu si'a 900 kufee dhiisirateeti ibsaan qabnu turre nuyi. Ibsaa ilaalaa humna meeshaalee garaagaraa kan itti sochoosaa jiru. Wanti nu har'aa ibsaa ittiin gargaaramne maal tura? Seelfooniin keenya, kompiitarri keenya, tiiviin keenya, isinii galee wanti hundumtuu isaan nu hojjetaa jira. Wanti nu ittiin nyaata bisheeffannu, wanti nu ittiin uffata miiccannu, kan nu ittiin mana qabbaneeffannu, kan nu ittiin mana o'ifannu akka jirutti ibsaarra miti kan nu irratti hundoofne jiru. Amma immoo makiinaan isaanuu ba'anii makiinaa kan nu ittiin chaarjii godhataa jirru wanti hundumtuu isuma ta'e malee ibsaarraa humna argamu. Halkan kan nu ittiin dukkana mana keenya keessaa ibsannu, meeshaan gurguddaan, warshaa gurguddaan kan inni ittiin socho'aa jiru, hospitaalli kan inni ittiin socho'aa jiru, manni mootummaa kan inni ittiin socho'aa jiru, humna maaliitiin? Humna ibsaatiin. Namichi ibsaa uume kun garuu si'a meeqa kufe? Si'a 1,000 kufe. Utuu sodaa utuu kufaatii sodaatee dhiisirateetti waan ibsaa jedhamu hin qabnu nuyi. Kufaatii hin sodaatin, kaleessa kufteettaa hin sodaatin, obboleessi kee kufeeraa hin sodaatin, obboleettiin kee kufteetti hin sodaatin, namoonni si caalaa beeku na caalaa beeku itti ati yaaddu kufaniiru hin sodaatin. Jireenya kee keessaa sodaa gadi baasii gati. Nama abdiin qabneedhaati. Abdii malee namni jiraachuu hin danda'u firoota ko. Abdiin gaariidha. Abdiidhaan namni siree isaarraa ka'a. Abdiidhaan har'i guyyaa gaariidha. Har'a waan dinqiitu ta'a. Ulfinatu na eegaa jira. Annama jireenya bara baraatiif kaadhimamee jirudha. Jireenyi biyya lafarraa kun yoo darbe jireenya biyya biraan qabaan. Jireenya biyya biraan qabaan. Uumaadhaa wajjiniin yeroon itti wal argee walii wajjin jiraadhu jiraan. Inni jedhu abdiin jireenya keenya keessa jiraachuu dura jira. Yeroo dhukkubsattee jettu akka abdiin fayyinaa. Yoo dadhabdee jettu abdiin jabinaa. Yoo karaarraa gortee jetti abdiin karaatti deebi'u. Yoo namoonni si hubannite abdiin namoonni si hubachuudha. Yoo kisaaraa keessa jirtate abdiin deebi'anii argachuudha. Yoo harki kee duwwaadhate abdiin harka guutanii qabaachuudha. Abdiidhaan jiraata namni. Kanaafuu abdii kutattee jirta yoo taate abdiin qabu hin jedhin. Abdii qabdaati. Abdiin qabuun negatiiv enerjiidha. Negatiiv enerjii hundumaa riliizii godhaa firoota koo. Abdii malee jiraachuun waan hin danda'amneefi an abdiin qabu jiru. Warri manadhaa keessatti abdii qabdu borin baatu. Warri kisaaraa keessatti abdii qabdu borin argattu. Warri hiyyeessa taatanii jirtan abdii qabdu borin sooromtu. Warri hin beekne har'a borin bartu abdii qabdu. Abdiin jira. Abdiin jira. Kanaafuu abdiidhaan jiraachuutu nurra jira jechuudha. Negatiiv enerjii hundumaa gadhiisaa firoota ko. Nama gatii hin qabneedhaan jedhanii namooti yaadan jiru. Nama gatii hin qabne miti ati. Gatiin keeyyuu baay'ee guddaadha gatiin kee. Horiin biyya lafaarra jiru hundisaa walitti yoo eda'ame isinii galee gatii kee shallaguu hin danda'u. Addunyaa kanarraa tiriliyoonii meeqa akka jiru dhaqaatii gugulii godhaa ilaala. Biyyi kee qabeenyaa ishee meeqa akka ta'e beekamaadha. Dhaqii gugulii godhiitii ilaali. Kan biyya kee keessaa miti kan addunyaa kanarraa gatii kee shallaguu hin danda'an. Gatiin kee isa iddoo hojii keetii sii kaffalamaa jiru miti. Daalaara 15, daalaara 20 sa'aatiitti yookaan immoo daalaara 200,000, miliyoona 1 waggaatti sii kaffalamaa jiru miti gatiin kee. Hamma akaawuntii kee keessa jiru miti gatiin kee. Horiin gatii kee ibsuu hin danda'u. Horiin gatii kee ibsuu hin danda'u. Sartifikeetiin ati qabdu gatii kee himuu hin danda'a. Oo ati digirii gooteetta, ati maastersii hojjetteetta, ati PhDdha, ati MDdha jedhan isaan kun gatii kee ta'uu hin danda'ani. Badhaasa waan ati hojjettee sanaati malee waggaa 4 hojjettee badhaasa digirii jedhamu sii kennamaa. Waggaa waggaa 2tti dabaltee hojjettee badhaasa maastersii jedhamu waggaa 2tti dabaltee hojjettee waggaa 8tti or waggaa 7tti or akkuma waan barataa jirtu sanaatti PhD hojjettee PhD waan jedhamu badhaasa sii kenname malee gatii kee miti PhD. Gatii kee namni shallaguu hin danda'u. Gatiin kee baay'ee guddaa. Gatiin kee baay'ee guddaadha gatiin kee. Kanaafi ammaawuntii horii sirka jiru miti jechuudha gatiin kee yookaan waan ammasii kaffalamaa jiru miti. Waan mana barumsaatii kolleejiin yuunivarsiitiin si badhaasi miti yookaan maa'erega mootummaan sii kenne yookaan sadarkaa biyya keessatti iddoo garagaraatti hojjetaa jirtu sadarkaa ministeeraatti yoo hojjette ministeera baluudha inni jedhu kunis ibsuu hin danda'u. Gatiin namaa baay'ee guddaa. Nama gatiin qabneedhaan jettee of hin yaadin. Gatiin kee meeqa? Gatiin kee baay'ee guddaa. Raayit Biraazarsii xiyyaara addunyaarra jiru kana laalaa isaantu fide.
tajaajila xiyyaarri amma uummataaf kenne ilaala. Amma meeqa taale gatiin isaanii namni shallaguu hin danda'u. Namni shallaguu hin danda'u. Gatiin namoota kompiitara hojjetee meeqa ta'a shallagamuu hin danda'u. Gatiin namoota sooshaal miidiyaa hojjetanii meeqa ta'a shallagamuu hin danda'u. Gatiin waan ati hojjechuuf jettuu meeqa ta'a shallagamuu hin danda'u. Gatiin waan ati mammaatti hojjettee meeqa ta'a shallagamuu hin danda'u. Shallagamuu hin danda'u. Kanaaf rakasan godhin gatii kee. Vaaliyuu kee rakasan godhin. Gatii namni sii kennuun of hin waamin. Gatii namni sii kennu namooti gatii namaa gadi buusu. Yoosef inni piraayim ministeerii ta'ee Gibxi irratti hojjetee obboloonni isaa meetii 20 duwwaadhaan gurguran. Yesuus Kiristoos isa biyya lafaa kana irratti jijjiirama guddaa isaa fidee dhufee mootummaa fideessa gara biyya lafaa kana dhufee har'a koo namni garri nama close to 3 billion or close to 3.5 billion addunyaa kanarraa kan itti amananii duukaa deemaa jiran kuni waggoottan 2000 kana keessatti immoo namoota amanan ilaala maqaa abbaan isaa kenneef ilaala oddoo abbaan isaa kenneef ilaala nama kana fudhaniitu namichi Yihudaa jedhamu tokko meetii 30tti isa gurgure jechuudha. Namni gatii kee baasuu hin danda'u. Namooti gatii kee xinnoo godhanii lakkaa'uu danda'u. Isaan ofii waaminati. Isaan ofii waaminati. Isaan ofii waaminati gatiin kee baay'ee guddaa nama gatii qabduudhaati waan taateef gatii kee xinnoo gootee hin ilaalin. Nama beekamtii hin qabneedhaati. No. Addunyaan kun si beekuu dhiisuu isaa miti kan murteessu. Addunyaan kun si beekuu dhiisuu isaa miti. Isa yeroo productiin si keessaa, aayidiyaan si keessaa, wanti si keessaa biyya lafaa kana fayyadu gaafa inni ba'u yeroo sana beekamtiin kee duukaa dhufuu danda'a. Si beekee biyyi lafaa si beekuudhaa baatee annama beekamtiin qabneedha jettee hin yaadin. Uumaan si beeka. Uumaa biratti beekamuun kee isa namoota biyya lafaa kana hundumaa duratti beekamuu kee hundumaa caala. Namooti hin uumamani. Uumaatu nama uume. Yuunivarsiitiin kun hin uumame. Kanaaf yuunivarsiitiin kun si beekuudha. Yuunivarsiitiin si beeka baay'ise wayi. Uumamuun hundumtuu si beekuudha. Yoo si beekuudhaa baate. Yoo si beekuudhaa baatanii ati nama maal qabduudha beekamtii qabda. Tokkicha uumaa jedhamu qofa duwwaa biratti beekamuu kee. Garuu make sure isa biratti akka beekamtu beekuu kee inni si beeka. Garuu akka inni si beekuu kee akka inni si beekuutti ati immoo deebite isa beekuu keeti malee pointiin inni guddaani. Annama beekamtiin qabneedhaa namni nan beeku productiin biraa namni hin beeku dandeettii koo namni hin beeku tajaajila koo namni hin beeku waan an qabu namni hin beeku gaarummaa koo namni hin beeku annama dhokataadha jettee yaadini isa wanti si keessa jiru kennaan si keessa jiru waamichi kee yeroo bakkeetti bahee jedhu waamichi kee sun ofiisaatii isteejii si qopheessa beekamtii si qopheessa namoota ati biratti beekamuun irra jiru hundumaa biraan si ga'a. Namooti addunyaa keenya irratti beekamtii qaban kuni of beeksisuun narra jiradhanii ka'anii of beeksisan miti. Waan isaan keessa jirutu bahee isaan beeksise. Wanti si keessa jiru bahee si beeksisa waan ta'eef an beekamtiin isa hin qabu isa jedhuun mataa kee akka of hin cabsineeni sitti mu barbaada. Kanaaf tarii community nan keessa jiru nan beeku, firoonni kooyyuu nan beekanii, ollaan kooyyuu nan beeku, manna amantaan keessa jiru nan beekanii, iddoo hojii kootti badaa beekamtiin qabu seedhu kanatti badaa of irraa akkatiin. Of beeksisootu hin taane waan si keessa jiru baasuu irratti fookasii godhati. Wanti si keessa jiru gaafa ba'u inni nama hundumaa atiraaktii godha. Nama hundumaa atiraaktii godha. Nama hundumaa harkisa. Nama hundumaa waama inni. Kanaafi warra har'a jiru duwwaa miti dhaloonni kana booddee jiraachuudhaaf addunyaa kana dhufuudhaaf jedhan hundumtuu iyyuu si beeku. At the same time warri kanaan dura addunyaarra turan iyyuu connection si duukaa qabaatu jechuudha. Maaliif waan si keessaa sanatu isaanitti haasa. Waan ka'anii deeman qabu, waan ka'anii isaan deeman ati yoo waa dabalte warri kana booddee dhufaniif warra jiran yoo waatti dabalanii projektii addunyaa irratti uumaan hojjetaa yeroo sana fulfill waan godhuufi namoota kana hundumaatii wajjin connectionii qabaatte jechuudha yeroo sana. Yeroo sanatu beekamtii qabaattaati. Warri kanaan dura turan biyya lafaarra hin jirre yeroo sana si baru kontarii sii galuu dhiisuu danda'a. Warra jiran si baru warri dhufuudhaaf jedhan hundumtuu si baru maaliini waan si keessa jiru sana ati baasuu keetiin. Inni itti aanu nama fokkisaadhaati yookaan fokkiftuudhaati. Nam bareedatte yaaddee beektaati akka bareedu ofitti himtee beektaati. Moo yeroo filaallee kee ilaaltu baay'een fokkisetteetu of jibbita. Akka uumamtee jirtutti ofii kee fudhadhu. Akka uumamtee jirtutti ofii kee jaalladhu. Akka jirtutti bareeddaati. Meekaappiidhaan miti
yookaan immoo fuula keetti si waan hin taane ofitti fayyisuudhaan miti, rifeensa keetti waan hin taane qaxxaluudhaan miti, hojjaa kee dheeressuudhaan gabaabsuudhaan miti, akkuma jirtutti nama dinqiidhaati. Akkuma jirtutti nama dinqiidhaati. Ganama irriba kee keessaa yeroo kaatu uumaa keetii wajjin haasoftee meditationii kee raawwattee wanta guyyaa sana keessa hojjechuun sirra jiru maal maalan hojjedha isa jedhu sana waan karoora guyyaa sanaaf qabatte sana erga ilaalte abdeetii of gootee booddee of ilaallee dura dhaabadhuuti of ilaaliiti ismaa'eelii guddaa ofii kenniiti maqaa kee dhahiiti baay'ee bareeddaa jedhi. An kaffeen ofiin jedha kaffee baay'ee bareeddaati. Isa kana namarraa approvaaliin barbaadu'an. Namarraa approvaaliin barbaadu. Namni kan biraan dhufe akkam bareedu natti himuun irra hin jiru. Maaliifan bareeda beektu dinqiitti uumaan waan na uumeef. An dinqiittan uumame dinqiitti waan na uumteef siyaa galatu jedheetanii uumaa koo galateeffadha. Kana gochuudhaan hojii isaan dinqisiise jechuudhaan of tuffachuudhaan hojii uumaan tuffadhe jechuudhaan uumaadhaa wajjinanii lola keessa jira jechuudhaan. Inni na uume akka kanatti na uumuu isaatti baay'ee sirriidha. Kanaafuu baay'een gammada, baay'een bareeda, nan fokkisa dheeta akka yaadeen beeku. Akka kanatti akkasiin yaaddan hin barbaada. Miidhaginni kun fuula keenya see sarkilii kana miti. Fuula keenya ishee xinnoo kana miti. Miidhaginni baay'ee wayi. Isa laalina miidhaginni guddaan keessa kee jira. Ati fuula kana miti ati. Fuula kana qofa miti ati. Siigalee fuula keeti malee ati fuula kee miti. Harka keeti harki kan keeti malee harka kee miti ati. Harka koo, miila koo, fuula koo, afaan koo, ilkaan koo, ija koo, gurra koo jetta. Siigalee malee ija miti ati, ilkaan miti ati, afaan miti ati, funyaan miti ati. Isaan kana duwwaa miti. Isaan kuni bu'aa dhanna keeti. Dhanna kana guutuutu wal ta'aniitu dhanna kee eenyummaa kee keessaa isa tokko foon keeti jechuudha. Eenyummaa fuuraa immoo qabdaa. Lubbuu isa jedhamu, maayindi isa jedhamu immoo qabdaa. Sinii galee hamma kana nu waan taaneefi waan tokko duwwaa keessaa fuunee ofii keenya gadi buusuun nurra jiru jechuudha. Kanaaf baay'ee akka bareedan hin dagatina. Afuurri kee, maayindiin kee, keessinamummaa keetii akkititti jirtu kun baay'ee bareeda. Wanta man qabnettis mataan cabin sin barbaachisu jechuudha. Harki sitti hin jiru taanaani sin barbaachisu jechuudha. Miila qabdu taanaani waan itti dhalatte sana raawwachuuf miilli sin barbaachisu jechuudha. Funyaanni kee sitti hin jiru yoo ta'e citaadha yoo ta'e sababii biraatiin kanaaf fokkiftamiti ati. Funyaanni sin barbaachisu waan ta'eef mataa of hin cabsini, itti yeelleen itti hin qaanayini, huumaa kee hin ammeessini, dinqiitti uumamteeti. Funyaan maleeyyuu dinqiitti uumamteeti. Ija maleeyyuu yoo jan qabdu ta'e dinqiitti uumamteeti. Gurri kee yoo dhaga'u ta'e gurra maleeyyuu dinqiitti uumamteeti. Iddoo gurra sanaa wanti ati ittiin dhageessu keessa kee jira. Gurra malee jiraachuu waan danda'amuufitu uumaan akka kanatti si uume si barbaachifnaan immoo amanuu duwwaadha malee gurri kee sun deebi'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Hojjechuu danda'a. Qaama kee keessaa wanti hir'uun jira yoo ta'e amani duwwaa malee inni qaama kennuu danda'u uumaani qaama sana fidee iddootti sii galchuu hin danda'a. Isatu sii hojjete, isatu kenna, ammas qabaa, kennuu hin danda'a. Humni uumuu isa bira jira. Ati maal gochuudha? Ati amanuu qofa. Amanuu qofa. Waan nama sin barsiisu kan amantan yoo taatan amantiin, feelingiin, emotioniin, habitiin yookaan keessa deddeebi'anii yaaduun mediteetii godhuun yookaan immoo keessa meditationii kana kadhataadhaa fudhadhaa akkaataa barbaadetti fudhadhaa. Isaan arfan kun jiraatanii subconscious mindii kee keessatti programmed taanaanii wanti hin taane tokko iyyuu biyya lafaa kanarra hin jiru. Miilan qabdu yoo ta'e qabaachuu dandeessa, harkaan qabdu yoo ta'e qabaachuu dandeessa, garaachisi dhukkuba yoo ta'e fayyuu dandeessa, kaleen kee tokko buramee gatameera ta'e yoo deebi'uu danda'a. Hin ta'a akkamittiin amanuudhaan. Wanti ta'uu hin dandeenye tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Ati uumaa keetii wajjiniin hojjetta waan ta'eef wanti ta'uu hin dandeenye tokko iyyuu biyya lafaa kanarra waan hin jirreefi ati maal miti ati fokkisaa miti jechuudha. Ati fokkiftuu miti. Na dhageessittan hima ati fokkiftuu miti, ati fokkisaa miti. Kan ishee sarkilii fuula jedhamtu kana ilaalameetu eenyummaan kee himamu miti. Dinqeetti uumamte ati. Kanama ganama yeroo kaatu dinqeetti na uumte uumaa koo siyaa galatu jedhii galateeffadhu. Dinqeetti si uume.
dinqisiisu humna guddaa humna dinqii biyya lafaa jijjiiruu danda'utu si keessa jira. Addummaa qabdaa waan ati qabdu sana namni kan biraan hin qabu. Isa addunyaan si eegaa jirti nama eegamaa jiruudhaati biyya lafaa kana jijjiiruudhaaf piroodaaktii keetu aayidiyaa keetu kitaaba keetu warshaa keetu faarfannaa keetu barsiisa keetu hojii si bira jirutu humna uumuu si bira jirutu biyya lafaa kana barbaachisaa isatu eegamaa jira sababatee nama eegamaa jiruudhaan jedhe. Kanarraa asumatti hin dhaabaa viidiyoo itti aanutti wal agarra.